Attam jirtu nagaadha nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u kun miidiyaa ODM kan magaalaa Cambridge biyya United States of America keessa isiniif darbaa jiru daawwattoota koo attam jirtu nagaadha fageenya dhiyeenyarra kan jirtanii achi baha Afrikaa lixa biiftuu kan jirtan ilmaan Oromoo bosona kan jirtan magaalaa kan jirtanii mana hojii keessa kan jirtanii miliqxanii dhokattanis kan jirtanii Agawullee baattan mana hidhaas kan jirtanii hundumti keessan attam jirtu. Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kun miidiyaa keessan miidiyaa isin jaallattanii miidiyaa ODM jedhamudha. Oromoo Digital Multimedia jedhama waanan digital jedheef akeekan qabaa multimedia waanan jedheef akeekan qabaa. Inni kun piroojeektii gara egereeti. Inni kun xiyyeeffannoo koo har'aa miti. Xiyyeeffannoon koo har'aa namicha jarka bal'isee kettiin dubbatu kanadha. Namicha kanadha xiyyeeffannaan koo har'aa. Egaan yeroon akkas jedhugaa koronaa sin daganne maalitti jirtu attam isinitti jira oduun koronaa tenshiniin koronaa vaayirasii attam isinitti jira jechuus immoo hin daganne. Yeroo hundumaa kanan isinii godhu yoo jiraate odeeffannoo isinii kennuudha. Waaqayyoon immoo isinii kadhachuudha. Waaqayyo immoo na dhagaa na garbicha isaa na dhagaa waaqayyo. Namucaa isaa na dhagaa waaqayyo attam jirtu ammas tole maaliif immoo ajandaa nama tokkoo qabattee baatee laata kan jettan irraanii deebisuurraa ka'a utuu gara diiteelii yaada waa'ee nama dhuunfaa badii nama dhuunfaa fafa nama dhuunfaa dubbachuutti hin deema waan ta'eef nama dhuunfaa waan jedhamu kana saba keenya biratti akka sirreeffamu waan hin barbaaduuf yeroo hundumaa akkuma na beektan yaadatti nama yaada falmuutti amanuudha. Kanaaf yeroo baay'ee miidiyaan irratti waggaa 5 darbe kana yeroo qeequ miidiyaa dhuma namoota yaada faallaa qaban wal falmisiisu eessumaa arginaa. Kanan jechaa turee fi kanadha. Utuun humna isaa qabaadhee maallaqa isaa guddaa qabaadhee ani kan ijaaru ni jalqabaa miidiyaa walabaa kan namni yaadaan faallaa ta'e irratti dhufee mari'atee dubbii fixuu bana sila. Ammoo danda'amas mul'anni jiraannaan wanta ani gochuu hin dandeenye hin jiru. Waaqayyo nu gargaara. Maaliif waan hin gochuu danda'u xinnoorraa ka'ee gochuu danda'eera waan ta'eef isa guddaa sitti mana deema jechuufi abdiin jira jechuufi akka paastariitti immoo. Tole nama tokko irratti maaliif xiyyeeffanna kan jedhuufi jarana addunyaan kun uumaa harka waaqayyo yoo taate illee kan isheen ittiin amma jiruu jireenya geggeeffataa jirtu yaada kalaqa nama dhuunfaarraati. Tekinooloojii ani ittiin sitti haasaa jiru kana nama dhuunfaatu kalaqe. Namni dhuunfaan tokko waan gaarii fiduu danda'a, waan hamaa fiduu danda'a, sum'ii facaasuu danda'a, nagaa facaasuu danda'a. Kanaaf nama dhuunfaa hin jedhiinaa nama dhuunfaatti yaada hidhatee jiru argitanii maas isa ta'ee namicha keessatti hidhamee kan jiru. Niwukileerii namicha keessatti hidhamee jiru. Boombii isa keessatti xamadamee jiru nama dhuunfaa sana keessatti jiru sana yoo inni dhoosee kan nama miidhu yoo ta'e summii itti barbaaddee namicha keessaa rukutuuni barbaachisaadha. Taajjabbiin sum'ii dhoosaa niwukileerii badisaa namni dhuunfaan qopheessituuti. Oromoodhaaf congratulations. Baga gammaddan taajjabbii baga qabaattan beekan gulummaa irnaas baga qabaattan waaqayyo isiniif jiraachisu nama kana. Dhuguman isiniin jira. Nama dhuunfaarraa ka'ee addunyaan dagugamaa tureera. Holokoostiin beektu waa'ee duguginsaa warra Jarmanii beektu naazii Jarman. Nama tokkittiidhaan namni hamma miiliyoona meeqa uummata sana ficcisiise warra Jiru irratti ka'ee jinoosaayidii daguuga sanyii kan ficcisiise kan labsisiise nama tokkittiidha naazii Jarmanii. Yaadni hamaan nama tokko keessaa ba'ee namoota kumaatama galaafatamuu namoota kumaatamaaf sababii ta'a. Yaadni tokko nama tokko keessaa ba'ee eebba saba tokko gosa tokko ta'uu danda'a. Waggaa 5 darbaniif kan nama irratti xiyyeeffachaa ture nama sitti fakkaate malee ani yaada namichi baatu just
yaada evil devils ta'e inni baatee deemu sana waraanaan ture kophaa koo yeroo ati gargaartee dhagaanatti guurtu sum'iin namicha keessaa utuu na waraanu ati immoo dhagaanatti guurtee takka saree harree horii maaliis qomona gaddarte waan feete gootu sana ani yaada ajandaa sana ajandaa hamaa saba koo saba qulqulluu irratti deefiigaa jiru sana keessatti busheessu sum'ii sana dha'u cabsu sanarratti xiyyeeffataa ture itti milkaa'eera. Kanaaf yaada dhuunfaa nama dhuunfaarraa miti jedha inni si gorsuu barbaadus Profeesar isaas Dooktar isaas hayyuu dureen isaas maaloon isaas guddaan isaas xiqqaan isaas nama dhuunfaa miti akeekni keenya sirna irratti xiyyeeffadhu mucaanana suutayidii guddadhu gorsi kee ba'eessa garuu isa sitti mul'anne beekanitti kan mul'ate waan cimaa akkamitti akkan si hubachiisu waan hin dadhabeefani tole jedhee mataa gadi qabadhee si harkaa fudhachaa ture. An yeroon itti namatti xiyyeeffadhu nama sitti hin fakkaatin sirna ati waattuuf sana diiguu ijaaruu kan dhufu sirna badiis irratti ijaaruu kan dhufu saba irratti ijaaruu kan dhufu durseetani taajjabbiidhaan kuwaa godhee malaasee dhalootatti agarsiisaa ture. Kanaafanii hammamuu na hangaftu tole siin jechuu dhiisee akka mata jabeeyyii beekanoo nama dhagawamman jedhamutti kan hin ga'ee fi ani mul'ata koon dubbisa keessa koon dubbisa waan hin argaa jiru qaba waan ati hin argine. Waaqayyo isan argaa jiru sana isan arge sana immoo siyaa agarsiisu waaqayyo kanan sii kadhadha eenyu keeyyuu barumsi kee waan miti barumsa kee peeperii tokko waan tokko irratti waan tokko yookiin qonna yookiin maalii yookiin dinagdee yookiin waan tokko irratti specialize goote very minor beekumsa xiqqoodha anaatti kan mul'ate beekumsaan hin madaalamu kanaafan namoota dhuunfaa waqaraa ture. Namoota dhuunfaa sana keessa taa'ee dhaloota kan xuuxu kan nyaatu kan labsii labsu isa sana dhaa ture ammas itti fufeen hamma hafuurri na keessa jirtutti itti fufeetan waan kana kolaasa waan kana nan dhadhaa nama jaalladhu irraan immoo caraba wanta kana sii galee kanaafanii nama dhuunfaa yeroon siin jedhu gaan nama dhuunfaa sitti hin fakkaatin siin jechuufanii sirni ati jettu nama dhuunfaarraa ijaarama. Abiy Ahmed nama dhuunfaadha kanarra shimallisiin akka kolkollee taasee wallagga irratti akkaataa akkasiitiin jibbiinsa facaasee takka ani haati koo intala olonkomiiti shawaati jechuudhaan ijoolleen shawaa akka ijaaramaniif suphii facaasee ijoolleen shawaa jedhamanii har'a ijaaramanii aartistootaan maaliyyoodhaan mixiqiroodhaan ijaaramanii lafa tuulamaa saamanii daguu badhaadhanii har'a Oromoo irratti tufaa jiran isaan kana kan summiin jalqaba eessaa bahe watti nama dhuunfaa Abiy Ahmed keessaa bahe haati koo akkamittan shawaa maaloo godha intala olonkomiiti jechuudhaan intalli haati isaa intala olonkomii yookiin shawaa ta'uu ishee isa warri gosa lakkaan arguu danda'u ta'a inni dhugaan isaa bahu isa warri anthropologistootaa fudhaa isa historians do it dhugaa ta'uu isaaf soba ta'uu isaa isa. Wallagga yoon dhaqe na ajjeesu anaaf lammaa jechuudhaan hamma ammaatti wallaggi akka dagoogamuuf wallagga irraa waraanni akka hin dhaabanne kan godhe summii namni tokko ittiin tuufteedha beeta mangistii keessa teessee. Nama dhuunfaan jedhiin summiidha. Summii namni dhuunfaan achi facaastu namni dhuunfaan bara argatte miidiyaa argatte teessoo argatte marcuma argatte facaastu namoota kumaatamaaf sababii galaafatamuu ta'a. Kanaaf nama dhuunfaatiin jedhiin yeroo nama yaada namaa yeroo danqarree dura dhaabannu dandeettii akkasii baga waaqayyo sii kenne jedhii namaa kadhadhu waaqayyoon malee nama dhuunfaatti xiyyeeffattee hin jedhiin ani waan hin arge qaba. Nama dhuunfaatu. Nama dhuunfaa maaltu godhe? Haa ta'u obbo Taayyee danda'a obbo Taayyee Dandanaa obbo Taayyee danda'a waa'ee namichaa beektu namni summii facaasu tokko isa. Amma obbo Xaggaayee Dandanaa irratti xiyyeeffadha. Obbo Xaggaayee Dandanaa tam jirtu? Taajjabbiin har'aa isiniin argattee obbo Xaggaayee Dandanaa kana mee al tokko ilaalaa. Xaggaayee Dandanaa kana irraan isinii jira. Argitaniitu
Tole. Obbo Xaggaayee Danda'a ammas ilaala. Argitaniitu. Obbo Xaggaayee Danda'a bara ETV bara dargii bara maalii ilaala. Ammas argitaniitu. Namicha irraa naasa'uu deemaa kan jedhe. Obbo Xaggaayee Danda'a gaafa boolee bulbulaa keessa naanna'u kana fakkaata. Ammas argitaniitu. Obbo Xaggaayee. Obbo Xaggaayee eessarraa ka'eensi beeka gaani beekan gulummaa. Maal wayyaga? Obbo Xaggaayee gaarummaa keerraa xiqqoo kaasuu waan gaarii ati goote kaasuu xinnoo ishee. Bara dargii keessaa afaan Amaaraatiin sirbaa turte. Yaa jabaa keenya. Utuu dubbannu Obbo Xaggaayee isin maanguddoodha dhuguma isiniin jira. Isin namoota jaarsa waggaa 60 sanaa oliiti qabsaa'ota keenya warra bosona turanii wajjin hiriyaadha. Dhugaadhas tutturteetta Oromoo keessaa ati yeroo ammaa kanatti maanguddummaa keessatti waamamta. Jaarsummaa deemuu, maal gochuu, nama wal lole araarsuu, nama gargar ba'e walitti fiduu akkasiidha hojiin keessan Obbo Xaggaayee. Hojiin keessan har'aa garuu sana miti. Hojiin Obbo Xaggaayee, Aartist Xaggaayee Dandanaa har'a kana miti. Kaleessa maal nuun jettee Obbo Xaggaayee na yaadadhaa maal nuun jedhee namicha humti kuni na yaadachiisi namicha na eenyuun maaloo tiruu lafti Oromoo utuu jiru maaliif deemta ganda maaloo gabruu nuun jettee nama wanti tokko waan qineedhaan sirbitu tokko sirba kee keessaa kana yaadadhu tokko kan ittiin namatti tokko qabda turte waan nuun jetta turte kaleessa har'a bakka sanaa dhibduyyuu na yaadachiisi ka ayitaa jabbii. Biddeenni Oromoo furdaan utuu jiru maaluma hojiirratti mana waldee gabruu nuun jette. Biyyoo abbaa keenyaa. Har'a waati sirna mana waldee gabruu keessaa maal hojiidhattee nama hunkurtee nama gandaan lagaan adda qooddaree kaleessa akkasuma nuun jette. Sirna isa kamtu jijjiirame. Kaleessa akkasuma nuun jette bara. Biddeen inni furdaan mana Oromootu jiru maaluma hojiidhattaa nuun jette kaleessa jennaani kutaa tokko kutaa lama kutaa sadii utuu barannu sirba kee dhageenyee elementii utuu barannu egaa mana walda gabruun deemnu jennee gorsa kee dhageenyee guddannee ittiin aartistii keetiin aartii keetii kanaanii as geenye jennaan ati guddaa xinnaan maqaasii moggaaseera utuu dubbattu utuun istiidiyoon seeniin dura maqaa kee qiraacoon siin jedhe. Qiraacoodha surgumaati. Qiraacoo. Beektaa qiraacootti abidda fudhatanii baadiyyaa keessatti ilma baadiyyaa akka koo yoo taate abiddi yoo dhahamee bulee qiraacoo supheerraa cabdee fuudhaniitu abidda dhaqanii ollaadhaa yoo namni bushate irra kaa'atanii fidatanii guggubduu qiraacoo. Happy. Atoo hangafadha attamittiin attam gooteetu ijoollee kana sum'eessitee gandaan isayyuu ijoollee shawa akkas jettee jaartaa namitti dana. Waan ati gooterraan sii dubbadha namana waan ati gooterraan sii dubbadha ani durii ka'eensi beekaafan siin jedhe bara ati Jibuutii deemtee lafa wayyaanessi ari'attee sirba tokko uumaanuu darbattee achii deebitee makkanniisaa mana obbo Ibraahim Malkaa Obbidiyoocha yeroo sanaa mana sana yerootti turtee ka'eensi beeka waardiyyaa yeroo sana obbo Ibraahim Malkaadha makkanniisaadha jimaa isinii fiduu waan biraas isinii fiduu ka'een beeka taajjabbii nama sanaatti beeka namana nan beeka. Bara ati dirree dhawaa turten beekan mana waan ati hojjechaa turte akkamitti ati mentor taate akkamitti ati recruit taate
sirna siyaasaa jalatti tika jalatti hunda isaanan beekaafan sitti muu gadi beekaa. Sana tarreessuu hin barbaanne ture sababa hojii jibbisiisaa ati har'a ilmaan maccaannu keessa jiraachuu hin qabdu jechuudhaan ijoollee qaqaalii sammuu qaraa ijoollee nuti abdataa turre ijoollee babbareedduu ijoollee sabboontota waa godhu jenne aartii Oromoo iddoo tokko nuu ga'u jenne kan akka aartistii kanaafaati sammuu sum'eessitee fuutee gamgootee harka bilxiginnaatti dabarsitee laatte ijaarte ati hangafa garuu leenci dulloome boombii funaanaan kan akka kee kanadha. Xumura jireenya kee jalaa yeroo itti namoota walitti fiddee aartistoota gandaan lagaan utuu adda hin qoodin walitti fiddee yeroo ati itti tokkoomsitu jennaan ijoollee qaqaalii kan akka gaalaanaa gaaromsaafaa fuutee gandatti deebistee har'a bilxiginnaa keessatti ijoollee kana ukkaamsitee ati. Guddaa salphaan namni xinnoon ati. Naman. Gurbattii kana baay'ee abdataa ture bara. Gurbattii kana baratteettis beektaa barumsas qabdii digirees qabdii pilaan saayinsii fixxee laata. Gurbaan nan beekaan botti bilchina qabdi dhugaa yoo dubbanna jenne qabiyyeen walaloo isheen barreessitu mataan isaa humna qaba waa'ee aartistummaaf kwaalitii keessanii tan sii dhufaanu. Gurbaan kun cimtuudha namatu fuudhee Hacaaluu samiirraan ga'e malee Hacaaluun walakkaa gurbattii kanaa hin geessu dandeettiidhaanis meeloodiidhaanis walaloo kompoos gochuudhaanis kalaqa adda addaatiinis very powerful waan gurbattiin kun hojjetu. Haa ta'u malee amma isheenis cafaqamtee harka bilxiginnaa keessa jirti galaanaa gaaromsaas. Kondominiyeemii ishee fudhatte makiinaa ishee qabatte lafa ishee argatte galaanaa gaaromsaas har'a ijoollee ijaaramte ka ijoollee shawaatti. Singidduu warri qabsoodhaa fi yookaan immoo keessumattuu ganda biraatii dhufe diina ta'ee kana damsamu bilxiginnaan isiniin mata duree godhatteeti. Isiniin qabattee jara ariite ijoollee keenya bubuqqisaa jirti ijoolleen. Bukoo jiruun beeka tokkoonan suuraa fi wantoota biraadhaan gadi baasa. Garaagarummaa kanan morma'an aartistoota gaafati jettu aartistiin siriinumayyuu lookaalii miti. Laangweejii muuziqaa baru muuziqaan yuunivarsaaliidha. Ilma gandaa ilma qe'ee miti. Maanni isin akka itti wal ijaartan isa kana qofa miti. Gurbaa kefkefee kana kan waboo malee jettee bosonallee turte. Caalaa bultumees kan naaffisee kineessee lafa kaa'ee hangafa isaanii xaggaayee dandanaa kana. Nama bosona ture. Nama irbuu seene. Sinin ganu. Hin barbaadu sinin galu jechuudhaan omaan galu jechuudhaan namatti hin bu'u jechuudhaan namni dhugaatti irbuu seente abaa'oo keessatti irbuu seenuu jechuun kakuu jechuun qawwee ofitti qabanii yoon kana godhe kana naa godhu. Gurbattiin kun illee har'a irbuu sana diigdee gandatti galtee ilma gandaa taatee miliyeenaan lakkaa'utti kaatee kondominiyeemii bulluqfattee taakkilee uumaa bantii harkaa fudhattee lafa fudhattee konkolaataa qabattee har'allee kunis of hin beektu. Irbuu sana gante irbuun gootawwanii immoo jetteetti kakatteetti immoo warra akkasiifaa deebitee cabsite Xaggaayee Dandanaa. Ijoollee akkasii kana deebitee caccabsite gurbaa qiraacoonana. Akka aadaa Oromootti jaarsi ulfina qaba ture. Kunoo kan akka kee kanagaa kan akka kee gulatti darbee yeroo dhiyoo kana ammoo gurbaa Jawaar sanarraa yeroo as baate miidiyaa sii kennanii bilxiginnaan gaafa nama si abaarsisuu barbaadu as baatee maallaqaa abaartu si gootu. Dhiyeenya kanas carraa argattee Jawaar irraa dhukkee kaasaa turte waa'ee gumaa waa'ee maaloo itti. Eessa warra akka Jawaar faa waan isaan sii godhanii atuu beekta.
goofandi biyya alaa kana keessatti sii funaanamee maallaqa sii kennamee du'aa si kaafamee hin beektaa. Keessumattuu immoo oolmaan nama guddaa kanaa oolmaan nama kanaa kana tar'allee waa'ee cufamuu soodareetti waatinna shallee baatee dubbachuu dadhabdee waa'ee nama kanaaf qarshii 100,000 sii kennee hospitaala tola akkaatitti yaalamtu sii kennee ati hambaa uummataati uummatatu lubbuu kee ol si deebise namni akka kee gandummaa keessatti qabamee sum'ii gandummaatiin faalamee wallaggan balaaleffatu. Ati har'a diina taate diina waboo taate waraana bilisummaa Oromootiin shiftaa itti yeroo darbe miidiyaa irratti achi baate. Yeroo kana keessatti yeroo ijoolleen abbaa gadaa aangorra jiran kana keessatti bosonaa maal hojjetu jetteetu maraatte ati namni cimaan kun namni du'a si oolchi Oromoodha. Dhukkubaatti dhukkubsattu nan beeka. Isa miidiyaa irratti hin saaxilu hin dubbadhus. Namni har'a fayyaa ta'e bor dhukkubsachuu danda'a. Dhukkubaan fayyaadhaan sin ceepha'u fayyaa Waaqayyootu namaa kenna. Beeka madda dhukkuba keessa beeka iyyaafadheera. Dhukkuba ati har'a ittiin qabamtee jirtus beeka keessa beekta. Waaqayyo hundumaa danda'a si haa fayyisu. Ijoon koo sana miti. Ijoon koo isa ati dulluma keessa gadi deebitee ijoollee qaqaalii kana sammuu sum'eessitee ijaartee gandaan ijaartee ijoollee kana yeroo ati ijoollee qaqaalii sammuu qabdu kana yeroo ati fuutee hillin gootu ijoollee kana yeroo ati yeroo miidiyaatti baatullee ijoollee kana sadan fudhattee dhattee wannoo jettee wajjin qaamaa wajjin dhugaa turtee dhattee miidiyaa irratti OBS irratti ta'u OBN irratti ta'u dhatteetu waan ta'e gadi tottufteedhumaa akka ergama keetti jechuudha akka jarri warri bilxiginnaa sun si ergatanitti dhattee akkas goota maalii naman eessaa fidde sammuu akkasii eessaa fidde namana sammuu akkasii maaliif akkas goota aartistiin akkasii Elame Aartistoota keenya aartistootuma uumamaan dhala Oromoo warra biroo irraa isin adda miti. Maaliif isin jaallanna meesitti muu gabaabse Oromummaaf isin jaallata. Aartistoota kana maaliif isin jaallataa ture maaliif isin jaallata Oromoon sinitti muu Oromoon kan inni aartistoota jaallatuuf sitti muu iccitasaa. Waan ati hin dubbanneef waan namni hin dubbanneef keessa isaa keessatti ukkaanfatee isa inni taa'u. Namatti himatu dhabee isa innitti muddamee gidiramee taa'u muuziqaa sana walaloo sanaan waan ati dubbattuufiif waan ati lapheesaa waan ati garaasaa irraa dubbattuufiif Oromoon siniif du'aa ture siniif boo'aa ture malee uumamarraa adda miti malee immoo saayinsii muuziqaatiinis muuziqeessitoonni Oromoo kun yookiin aartistoonni Oromoo kun dhugaatti tooppii taatanii miti. Sittan himaa muuziqaawwan keessan ija saayinsiitiin ilaala gaa. Ani isin gararraa anatu jira waan ta'eef waan muuziqaa sana anatu barsiisa waan walaloo sana anatu barsiisa waan ta'eef waan ritmii sana waan meeloodii sana anatu barsiisa waan ta'eef akka barsiisaattan koomentii si godhaa dhaggeeffadhu. Hojii isin hojjettan waanuma hammana iyyuu hin qabnuudha malee hojii sitti hin fakkaatin. Muuziqaa addunyaatiin yoo walitti dorgomsiifne tasuma sadarkaa keessa iyyuu hin jirtan. Haafu waa'ee addunyaa akka biyya Itoophiyaatti hin jirtan. Akka biyya Itoophiyaatti eenyu tokkoffaa akka ta'e sitti himu eenyu lammaffaa akka ta'e sitti himu isin yoo baay'ate aartistoonni Oromoo sadaffaarra jirtu. Sitti himu har'a muuziqaadhaan saayinsii addunyaa saayinsii muuziqaan gaafattu guutuudhaan tokkoffaarra kan jiru biyya sana keessatti warra Habashootaati warra akka Teedii Afroo. Akka Teedii Afroo walaloo kompoos godhuu fi muuziqaa kompoos godhee kalaqee as baasu I hope waggaa 50 dhibbaadhaatti itti fiduu hin dandeessin. Never.
galata guddaa argatu Dr. Ali Birraa muuziqaa sanatti kan bute kan siqe muuziqaa addunyaatti kan bute miila kan bute Dr. Ali Birraa qofa. Bulluqneedhumaaf needhuma bulluqneedhaaf muuziqaa sitti fakkaate muuziqaa miti inni bar inni kun inni suni maali dubartoonni keenyas warri ateetee yeroo bulfatanis yeroo maal godhanis inni suni suma sanadha guguuyin kun guguuyi sana miti bar muuziqaan mana muuziqaa galaatti ji'a tokko baradhaa dhugaan siin jedha isa booda hamma ammaatti muuziqaa hojjettan hunda guggubdanii gattu muuziqaa maalii baasteetu xeferfer jettee of jajji ishee mutaan kun faa muuziqaan guddaan baasisti bakka Oromoon hammana yuun qabnu wa'ee harka irratti si baate malee muuziqaawwan keessani bari muuziqaa waytu galtu miti kuufa humaan qabu saayinsiin qabu bar ritimiinuma yuun hin qabu ila har'a online YouTubein waan baay'ee barsiisan miti the art of music editi waan tokko dubbisi artikili dubbisaa YouTube keessaa dubbisaa dhaggeeffadhaa muuziqaan addunyaa maalirra akka jiru Oromoon kan sinjajee fi waluma tokko isaatti kosh gooteedhuma shimala kana ol kaasistee nuu sirbisiisuun kee hin qabnu kaleessa eengadda waan ta'eef jenneetu tolee jennee artistoota keenya beekamtii isin ilaanne malee hojiin keessan haafa. Kanas beekaa keessa deebi'aa ilaalaa secaati ilaalaa hojii keessan ammaarraatti hojjettan hin jiru. Gaaf tokkoon xiinxalaan sirboota keessan tokkoon xiinxalee miidiyaa kana irratti hammam akka isin geessan sin agarsiisa. So dhugaa saayinsii isaan isin agarsiisa kan ana beekan gurmaatu godhaa waadaa sii galeera. Hammam nama isinitti hin kolfisiisa. Warri qaalluu iyyuu dubbee rukutu yoo ta'e abbootii keenya warri kutaa tokkoon baranne iyyuu rukuchiisaa turan warri qaalluu iddoo adda addaatti waamanii maal waan guddaa akkasii kana saayinsii addunyaadhaas hojjettaniitu kan itti isin Oromoo irratti kan waan guddaa fagoo sana geessaniitti kan isin of wannoo jettan. Inni iyyuu immoo ta'u sunoo ta'u sii fudhanna iyyuu hamma maal godhanitti hin qadaaddatu jedhamee isa iyyuu hin fudhanna maaliif gandatti galtani. Maaliif qabsoo Oromootti deebitanii qabsoo Oromoo irratti deebitanii qoostanii maal taatanii artistoonni keenya kun maal akkasiin godhu keessumattuun nama guddaa jaarsa kana maal akkas godhamu maal akkasii godha jaarsa nama illee nusi keessaa yaate sokkitee dhukkubnuu sirra jira guyyaa waamicha keen beektu maaliif gandaan ijoollee ijaarte mootummaa jala maal namana Oromoon kan inni sii kenne iyyuu kan inni haala kanaa buusee goofandiidhaan sii kenne qofaanii bara umurii kee ishee hafte sin jiraachisu maatti goota maal seenaa maqaa gaarii qabdu sana yoo Oromoodhaa kennitee deemte maal ta'a namoota isin mana isinitti walgayii godhattan hunda nan beeka mana isinitti walgayii isayyuu shawaa dhiyaa jettee ijaarratte Xaggaayee Dandanaa. Warra akka shawaa ba'aa immoo ijoollee salaalee kana immoo akka waan isaan gantoota ta'anitti xiqqoo isheegaa waan miira waan qabsoo kanatti jiru ijoolletti miidhamanii kanaaf isaanin xiqqoo achi gattee warra sana akkas fuutee lattee bilxiginnaatti laattee kondominiyeemii hirattanii makiinaa qaqqabattanii lafa qabduu mana qabduu galgalaa ganama qaamtu kwaalitii aartistootaa keessaa immoo jarana dhugaa ani beentee beektu Ani peenteera garuu artistoota nan jaalladhaa walaloo isaaniis nan jaalladha. Warri peentee sirbituun mootummaa waaqayyootti hin galtuu nuun jedhanii nu barsiisan. Ani immoo eetan dideetan sirba keessan jajjabeessaa waa'ee sirba keessanii barsiisaan ture yuunivarsiitii keessatti. Sirboota baay'ee riisarchii teessisiin irratti hojjechiisaa ture warra akka sirba Abitoo Kabbadeefaa warra akka waaqayyoon lubbuu ishee amaaru artistii amboo kana wareegamte sana sirboota isaanii kaasetti durii fuunee transcribe goone translate goone tu analysisiisa thematic analysiisa ergaasa waan akkasiisa irratti hojjechiisaan ture maaliif ani sirboota Oromoo keessumattuu akka diddaa garbummaa diddaa garbummaatti akka sirba qabsootti waan ilaaluu fi baay'ee ichisuu baadhus
walaleessee sagalee kennuu baadhus akka ija saayinsiitti ilaalaa ture, akka ija nama barateetti. Kanaaf ilaalaa ture. Aartistoota nan jajjabeessa isin jechuufan jedhe. Aartistoota nan jaalladha. Kwaalitii garuu hin qabdan. Kwaalitii jireenyaa hin qabdan. Baay'een kee ejjitoota, sagaagaltoota. Baay'een kee mana jimaa oolta. Nan beeka jimaan naannoo tokko tokkotti akkuma nama buna dhuguu suusii akka ta'e akka ciigaamaan taane nan beeka qoradheera. Akkas gaafan jedhu halkanii guyyaa sanuma dheedaa ooltu. Ilkaanuu kanatu isin irratti fite. Kanatu isin uqqise. Sagaagaltoota. Hoteelota naannooftu. Kwaalitii jireenyaa hin qabdan baay'ee. Aartistoonni naamusa qaban jiru biyya alaa kana keessatti naamusa qabu. Maqattii sana garuu sirriitti eeggatu. Miliyoonerootas akka keessan kana godhanii miti. Sammuu isaanii keessaa isa isaan burqisiisantu miliyoonerii isaan godhe malee isa isaan mootummaa jala fiiganii saaman miti. Even anti-governmentiidha isaan. Aartistoonni takka afaan mootummaa ta'anii hin beekan. Seenaa addunyaa kamuu keessatti aartistoonni mootummaadhaaf kufanii sirna dhufee yeroo dargiif yeroo wayyaanee lammaffaa wayyaanee tokkoffaa amma immoo wayyaanee lammaffaa ta'an gorra jira wayyaanee lammaffaa isa kanaaf afaan hin ta'ani aartistoonni gartuun isaanii uummata cunqurfamedha. Uummata haleelamaa jiru uummata amma kunoo command post irratti haleelamaa jiruuf silaa wallee baastaniitu sagalee taatu. Warra har'a guyyaadhaan ilmaan abbaa tokko wal daguugaa wal fixaa jiran kanaaf garee taatu malee garee qabattanii isa sanaan shiftaadha jettanii isa tokkotti quba qabdanii isa harkaa biddeen nyaattaniin immoo inni ilma abbaa gadaatii Oromootu biyya bulchaa jira jettanii akkasittiin saroota taatanii dhattanii akka sareetti waan isinitti kenname nyaattanii aartistoonni. Aartistoonni dhugaan akkasii bara. Sammuu isaaniitiin miliyoonerii ta'u. Kalaqa sammuu isaaniitiin malee mootummaarraa gubboo fudhatanii lafa fudhatanii maal fudhatanii miti. Hojiin isaaniiyyuu isaan duroomsa. Yuunik yoo taatan. Maali gurbattiinuma Habashaa sana fakkeenya godhattanii? Gaafa Abiy Ahmed galma miliyooneemiitti wannoo jedhee ajaaluun kef jettee achumaa booda beekamtii guddaa argatte akkoo isheen achirra dhaabatteetti tuffattee waan dubbatte iddoo sanaa buutee deemte. Yeroo bulluqaa sana ammallee Abiyis already rakasaa garuu yeroo sana nama baay'ee attentionii nama baay'ee gowwoomseera waan ta'eef Teediin aartistiin Habashaa sun yeroo sanatti qabrar jettee waan itti amantu beetti kaa. Sammuu isheetti amanti. Sammuu isheetti amanti waan ta'eef suuteetti aartii tokko gad gadhiiste miiliyoona 10 ittiin fuuchuu waan dandeessu beekti. Beekti. Nama akka sanaatti guddifanna jedhee abdadhu keessaa gurbatti mutaa kana faa ture. Ishee caalaatti guddifna maqaa qabdi jennee kan nuyi ijarra kaa'achaa turre gurbatti mutaa kana faa ture. Hin danda'amne. Hin kufte. Garaa irratti kufte. Maqaa dhiiftee garaa irratti kufte. Oromoo gandaan balaaleffachuu jalqaban. Alataa iddoo biraa yoo ta'e naannoo ofiitii akka qulqulleessanii kaan mana hidhaatti naqan kaan adamsanii mana hidhaatti akka naqan kaan akka ari'atan isa du'a baqatee Oromoon Oromootti yoo baqate maal ta'a? Maal ta'a? Qaroon Oromoo barattoonni Oromoo daguugamaa jiran iddoo biraatti mootummaan umti keessan kun daguugaa jiru yoo inni dhufee sitti baqate halagaatti yoo baqatanii halagaanuu nama ooshoo maal ta'a? Yoo dhufee tuulama keessatti giddugala keessatti mana kennitee fi jireenya kennitee fi lafa kennitee fi yoo jiraachiste obboleessa kee ilma wallaggaa intala wallaggaa maal ta'a? Waa'ee gandaan afarsatti fakkaatiin ammaan asirratti. Hojii uma keessantu na jibbisiisina. Ay nama bilisaati. Nama bilisummaadhaan jiraatu. Kanaaf dubbii keessan oolu namicha kanaaf waamichan godhaa hin gaa deebi'a. Isin gaa deebi'a. Namni yoo kufe hin ka'uu jedha macaafa qulqulluu ani itti amanu keessaa. Namni akka kufu Waaqayyoyyuu beekaa jechaadha nama miti. Kuftaniittu. Galoo. Kufteetta.
Injurtu doza injurtu. Caalaa bultume kufteetta. Injurtu. Higalee kuftaniitu. Hundi keessanuu kuftaniitu. Hingaa deebi'a. Maallaqicha deebitee yoo sin saamtes sin harkaa fudhattu Bilxiginnaan deebi'aa hingaa. Oromootti deebi'aa. Ummata keessan dhiifama gaafadhaa. Gadi baati ijoollee Maccaa, ijoollee Wallaggaa dhiifama gaafadhaa. Ijoollee Booranaa, ijoollee Gujii dhiifama gaafadhaa. Xiyyeeffannee waa'ee keessan kanaa sobnuu fi akkuma mootummaan isinitti fayyadamuudhaaf yeroo yerootti fidee miidiyaa sin jala qabee ummata warra kaan ittiin doomsu tarii isin ilaaluudhaan uummanni nu jalaa dogoggoraa laata jennee sum'ii keessan ummata keessaa daguuguudhaaf miidiyaadhaan sin saaxiluudhaa fi eebotaa jabbii koo qaradheetan gadi sitti qajeele. Miliyoona hedduun dhaggeeffachiisa akka kanatti. Kana booda waraanni ani duulli ani isin irratti labse aartistoota keenya irratti labse gola mana tokko tokko kopha kophaatti dhufaa seenaadhaafan ol ka'a. Hojii koo kana hojii barreessuuti miti, hojii waa hojjetuuti miti, hojii dookumenteeshiniiti miti. Seenaadhaafan akkaataa adda addaatiin iddoo adda addaa keessaa hojii nama akkanaa bara akkanaa keessatti jedheetan seenaa keessan lafa naqa. Yoo sobadha waan dubbataa jiru kun sobadha jettan anaan na dubbisaa maqaan feesbuukii koo beekan irrenaatela kan gad inboxiidhaan lakkiin sobdeenaan jedhaa wal falminee ragaa caaluun gadi isinitti baaseetan waliin falmina. Xumurarratti warra Bilxiginnaa namni mootummaa irratti nafu obbo Abee Tewoodiroos achirratti namne Minilik achirratti namne Haile Sillaaseen namne Iyyaasuunis achirratti namne Mangistuu Hayilamaariyaamis achirratti namne Mallasis qilee nyaatee atis gaafa yeroon kee ga'u yookiin qilee seentaa yookaan immoo xiyyaaraan biyyaa baataa waan gaarii hojjedhu saba Oromootiif. Seenaa gadhee hin hojjetiin. Dhiiga ilmaan kanaatu masaraa mootummaa keessa si kaa'e deebitee dhiiga ilmaan keenyaa hin jigsiin. Waaqayyo si gaafata. Caafa Daani'el keessaatti manne teeqel uufaarizin kan jedhu macaafa qulqulluu keessa. Miijanee Waaqayyo hamma kee ilaalee isa booda si darbata Waaqayyo. Dhiiga ilmaan Oromootiin, dhiiga qulqullootaatiin hin qoosin. Sobdee wangeela qabattee, nama jaalalaa fakkaattee, haadha kootu waggaa torbatti nugusa torbaffaa taata jettee natti himte jettee fiqir jettee as baatee ijoollee Oromoo daguugsisaa jirta. Dafiitii qalbii jijjiirradhu mootummaa sana irratti naftu hin kuftaa gaafa yeroon kee ga'u qilleensatu kallattii arfanii sitti bubbisee achumaa si kaasa. Yookiin hin duutaa yookiin biyyaa baata. Hamma jirtutti waan gaarii hojjetu. Lubbuun ilmaan keenyaa, lubbuun ukkaamsamanii, lubbuun ijoollee keenyaa iddoo adda addaatti harca'aa jiru kuni akkuma lubbuu kee, akkuma lubbuu ilmaan kee warra biyya Ameerikaa kana keessaa barataa jiraniiti. Hin hojjetiin, waan jallaa hin hojjetiin. Mootummoonni waan gaarii hojjedhaa. Diina maalii qabda maal? Maal marroon diina keetii? Warri bosona jiran diina keetii maal? Haadhoo keetii ofitti fidi Oromiyaan simitiiti. Afrikaa yuun gaarii soorsiin Oromiyaa yoo nyaata yoo biddeeni ta'e. Gadhiisi maal saba kanaa bilisoomuu bilisummaa barbaada erga jedhe Oromiyaan ha bilisoomuu dhiisi bara kee keessa kuna ta'u waggaa 150 qabsoorra jiramaa. Mee baruma kee keessa xinnoo karaa saaqiif Oromoo kana afaan Oromoo dubbatta waan ta'eef. Maa bilisoomu sabni kun Waaqayyotoo bilisa godhee biyya lafaa irratti uume maa bilisoomu. Maa yoo waan barbaadu argate maal ta'a? Maa dura gorta?
maali yoo bar aangoo dhawte maali fayyaar ma aangoo sana dhiiste maqaa bayeessa xinnoo qabda akkas gara Afrikaatti gara maalitti deemtee hojii wayii hojjechuu hin dandeessa maal ta'a yoo aangoo dhate iyyuu dhiiste garuu Oromoo maa boossistaati maali sirna nafxanyaatti hudduu gatattee maaliif Oromoo boossista bara kee guutuu namicha hin darba bara wanti kun hin darba ammati dhiigni ijoollee Oromoo jigu bishaan sitti fakkaata inni iyyuu seetaa gara waaqaatti dhiigni qaayal gara waaqaatti iyye dhiigni inni iyya lubbuun inni iyyiti bara loltoota atitti gadi dhangalaastee akkuma kana immoo namoota qajeeloo ati mana hidhaatti ukkaamsite kun maal isaan obbolmo jireenya isaanii keessa iyyuu mana hidhaatti turanii warra akka Jaala Abdii Raggaasaa fa'aa kun ijoolleen kun maal isaan umurii guutuu iyyuu mana hidhaa turan jechuun hin danda'ama bosonni soomanuma hidhaati ifa nagarre namoonni kunooti maal atamma firaashii sanarraa soofaa bareedaa warqii fakkaatu biyya alaatii fe'ame sana masaraa mootummaa guuttee achira teessee akkatti yeroo boqottu namoota sana mana hidhaatti gattee tafkii keessatti geergoo keessatti gootota kana sababa isaan waa'ee Oromoof jecha waan tokko hin goone harka qullaa jiru harka kee jiru finfinnee jiru gullallee jiru qawween qaban hin hidhanne isaan kana mana hidhaatti guursiste boqonnaa argata waaqayyo dhala keetii boqonnaa kenna waaqayyo jireenya keetiif mana keetiif boqonnaa kenna qajeelaa tokko mana hidhaa keessatti dirarsitee nagaa argatta waaqayyo waaqni inni itti amanu nagaa sirraa hafu qajeelota nagaa dhowwatte ijoollee nagaa barattoota yuunivarsiitii ilmaan haadha hiyyeessaa fuutee mana hidhaatti ukkaamsitee nagaa argatta ammaati sammuudhaan kan si caccaalantu mana hidhaa keessatti nu jalaa dararamaa jiru bar karaa irratti yuunivarsiitii irraa diizmizaal ta'aniitu ijoolleen qaroon atillee barnoota foorjidii hojjette ijoolleen qayyabatanii gubatanii laayibrariitti qorqamanii illeen ol yaatee garaachi luqqaatee nyaata dhabuudhaan ijoolleen qayyabatanii digirii qabanii mana hidhaa keessaa maal fuudhu maaliif hiisista maali yoo badii qabu ta'e hirreebsistu galma tokkotti waamte tokkoon harka keetiin hirreebdu maal fuudhu maaliif hiita maa darsita maa torchi goota ijoollee Oromoo maal akkas goota maal aangoon kun on darba nagaatti Oromoo